Reefu sirba Zarihuun Wadaajoo haaraa caqaftanii jennee san gaafanne inni sirbi isaa haaraa keessaa tokko kuna. Qilleensa bubbisamu alaana dubbisamu qilleensa bubbisaayii alaana dubbisaayii ajaa'ibuma qilleensa alaana. Maali qilleensa kanatti bubbisu kun? Maali qilleensa kana yaa Rabbi kana gayaa nu godhu yaa Waaqa kana gayaa nu godhu. Sirban kutee saawole maal gaaffiyaati baachuma baacha kan keessa ajaa'iba Muhammadu inuma sirba maali abbee bookeen gola kanaa wal marti waan bashee wallaalle abbee maali yaadiin gurraatti yoo dhugan diimtuudha galaqqisaan Victoria, Maria Daddy, Tom Daddy, Anna Jetu Daddy, Sabu na Kurusi Jetti, Sabu na Kurusi Jetti, Maria Daddy, Tom Daddy. Oma murtanii yoo kan hidhanii osoo geerariin deemtu immoo salphin. Obsi amma tuyaara. Oromoo baatini, Oromoo baatini. Siyaasa doonaa ijjiin siyaasa galan gaggallee durii gwaaduri tokko siyaasa diinan gabarree siyaasa naman gabarree Oromooti gaarii kun durii gwaaduri tokko. Lammaa Zarihuun galateeffannaa caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii borii keessa dirree Dimookiraasii dabalata gargaraa qabnaa nu caqasa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Ammallee gara Zarihuun Wadaajoo deebina. Zarihuun Wadaajoo nama bara hedduun durattuu sirbuu jalqabee xiqqeennaanuu sirbuu keeyyate jechuun mee gara qophii jaalannee san deebisaa Zarihuun yoom sirbuu akka jalqabeen nutti himuun jalqaba? Gara waggaa 30 oliin ta'a. Ijoollummaa kootii qabee umriin koo waggaa 7 yeroo sana. Lammatan baradha. Kutaa lammaffaa. Mana barumsaa keessatti na sirbisiisu barsiisoti akkanumatti jalqabee jechaadha. Fedhiin sirbaa durumaan keessa jira. Sagaleen koo kana dhaggeeffataniiti warri barsiisoti immoo jabaadhu naan jedhu na jajjabeessu akkasitti jalqabe. Yeroo sana maaltu sitti dhageessisa ture siin? Sirboota afaan Amaaraa kanatti warri durii kuniin sirbu. Sirba Oromoo immoo tokko tokko fa'aa jira. Akkamitti sirbi Oromoo kun tokkittiin sirbama kan jedhamu sana keessatti uumame jechuudha. Sirboota dur ijoollummaa kee umrii 7tti weellisaa turte kan eenyu fa'i? Sirba Buzunashii Gammachuu Taanaafaa jedhanii dhaggeeffatan Qalloo Qoyaa Baalashaashii isa jedhan kana. Salaama Kaayaa Ganneessa Xilaa'uun sirbufaa kanaa isa dhaggeeffadhee fa'an. Jedhuu yaala garuu gara ofii kooti baasuutti dhageessa malee gara saasanaa duwwaa miti. Yadaloon jalqaba afaan Oromoo baase na yaadadha kan baaseedhuma sirbe. Mee jedhime? Jaalalli jaalala. Garaan obsarabee si malee yaantala si wajjin gala. Jaalalli jaalala. Garaan obsarabee si malee yaantala si wajjin gala. Kan jedhudha. Waa'ee jaalalaa beektee sirra ga'ee moo dhageessee ma sirbite? Sirbuma namni kaasurraa malee jaalala maalittan beekare jaallannee godhoo sana. Ammoo waa'ee jaalalaa eega beektee waan sirbite qabdaa? Ani sirba jaalalaa yeroon sirbu isma jaalala kanatti dhimmanii sirbutu hin ta'ini sabaa wajjin wal qabatee waa'ee biyyaa wajjin wal qabateeti jaalalan sirbu malee calluma jedhee jaalala amma yoonaayyuu itti dhimmeedhuma sirbee hin beeku. Jireenya kee guddataa deemu eessa galte waan kana jajjabeessuuf? Wanta kana jajjabeessuuf carraa hin arganne mana barumsaatti yeroon ol siqaa deemu kibab kan jedhamu jira mana barumsaatti
achi keessatti faan sirbaa achi keessatti yeroon sirbu akkuma istaarii godhanii na ilaalu baay'ee na jaallatu namni sagalee koo dhaga'anii na jajjabeessu. Gaartuu warra Koree aadaa bultii biyya Wallaggaa jedhamee kan dhaabbate jira. Isa keessatti sirbaan ture Ilfina Ifaa wajjinuu malee. Yeroo sana waan welliste keessaa waan yaadattu qabdaa Zarihuun? Injira ammata kumaaluma amna nyaata si obseen dadhabee follooseen si gata. Injira ammata ko gurraacha fadiidha. Inni mata kooti dargaggoof cimaadha. Kamiin fileenni isa wiliyoo bukoodha kan jedhudha. Quuqqaa qabduu yeroo sanatti ibsuu akkati barbaaddetti jechuu? Yeroo sana ijoollummaa bakka bayanii abbaan koos waan tokko karaarra na buguseera waa'ee sabummaa kana baay'ee natti dhaga'ama jechuudha waanuma akkasii sirbu natti tola lammata sii dabaluu garbiraa tokko. Dhiiga koo na tuutte tuqaanii na nyaatte dhiiga koo na tuutte tuqaanii na nyaatte isheen kaan hin duute isheen kaan hin hafte jabaadhaa yanamaa akkaatanuu raawwatte. Uffee tuqaanii keessumaa kan tabki amma yaa jiraatte ka'ii ba'i sakki qabaa mammalaasaa ciraan ishee hin dhumu bara baay'ee boonye maali nuuf hin gamu kan jedhu jetti kunis. Waggaa 7 dura kaaseetii baasteetta kan biraa maaliif dabaluu dadhabde? Himi yoo ta'e adisana jalaan nufsiniin animaa dhiibbaa guddaa cochaa guddaa nurra jira. Kanaaf karaa mana muuzikaan jira karaa waan tokko dhiibbaa nurratti godhan jira baay'ee rakkisaadha kaaseetii hojjechuun hankoo immoo sirban sirbu kanas waan ulfaatuufi warri mana muuziqaa kanas bada nurraan fudhatanii warrumarraa fudhatan iyyuu waanuma fedhe yoo isaan sirban aadaa yoo isaan sirban jaalaloo isaan sirbannu hamma kanatti ilaalcha kennaniif sirba Oromooti. Zarihuun walleessa amma siidii haaraa baaste kana keessa tokko na dhageessis. Utuu rabbi guddaan asiin nagahuu baatee akka namaatti hin jiru kan jedhu jira kan koommaa jalqabarra jira. Sirbi kun ergaa guddaa qabaa nama hundumtu akka dhaggeeffatu naaf heera utuu kana. Utuu fageenii booddee deemti kan darbetti dhiisa beenaa fuulduratti. Utuu. Otoo fageenii booddee deemti kan darbetti dhiisa beenaa fuulduratti. Olin abani, rola tafani, lamun arrabani, otu akagone. Jannee tutun, ishina guddaadha, ofumaan of keekon. Weellisaa ta'uu keetiin waan gaarii waan hamaa jireenya kee mudate naa ibsuu dandeessaa Zarihuun? Jireenya koo keessatti wanti yeroo hundumaa na mudatu rakkachuu, hiraaruu waan an hojjedhe kaaseeta immoo na baasetti maallaqan itti argadhe hin jiru. Waan saba koo fayyadu, waan miidhaa saba koo isii ibsu, waan an sirbuufanii kanumaafanii itti gubadhee sumaafan gubadhee ammayyuu sirbe gufuu hedduutu na mudata naan. Waan gaariin na mudate baay'een jiru. Maatii ijoollee qabdaa Zarihuun? Qaba'ee. Ijoollee meeqa? Ijoollee 3, tokko 14, tokko 12, tokko 10. Isaan keessaa akka kee weellisuu kan yaalan jiru? Warri durbaan lamaan jiru baay'ee qophii godhu yaada tokkos immoo na gargaaru garuu barnoota isaanii yoo xumuran malee akka isaanii amma kana hordofan hin barbaadu barnoota wajji wal qabatanii garuu yoo fedhii qabaatan akka hordofanii isaanumatu murteessa kana. Egaa barnoota akka dursan barbaadde maaliif? Aartii gara fuulduraa kana waan barnootaa wajjin yoo ta'e waan hundumaa addaan baasanii waan baraniifi kanaaf jedheetanii. Namoonni baay'een yeroo sagalee kee dhaga'an kanatti Zarihuun maaliif biyya keessatti hafee jedhanii yaaduu danda'u? Ani waanan jalqabe tokkotu naa xumuramuu dinnaanani kanaan biyyaa bahuun barbaanne hundumtuu biyya alaatti yaa'e immoo gaarii miti. Inni kaan immoo yoo mana eege wayya waan jedhuun ani saba koo dhiisee deemuu hin barbaanne. Kanumaafanii ammoo naa gubataa jiraa fuuldurattis kanuma godhee darbuu hin barbaada. Egaa warra akka kee weellisan kan biyya alaa jiran kanaaf dhaamsi dabarfattu yoo jiraate? Yoo mana eegan sareedhaa qoricha qotu jedhanii
biyyatti tole dhaqanii biyya waa argatan biyya bilisummaan keessa jiru dhaqanii saba ofiitiif hamma biyya keessaa hojjechuu dadhabani dandeettii utuu qabanii jiruu fedhiin isaanii biyyuma alaa dhaquudhamoo waa'ee aartii kana maalumaaf dadhabanii yoo rakkina sirbaa qabu ta'een warra galaana warra ummata walakkaa jiru jira walaloo yadaloo hin erginaafi maaliif hin sirbanii mee kanatti naayimi atu amma dandeessutti jedheetan. Afaa jireenya keetii maal yaadda? Amma dhumaatti waa'ee saba kootii waan saba koo deeggaru waan aadaa koo deeggaru itti qabadheenuma nammoo umuriin koo jirutti fakkeenya ta'ee darbuun barbaada. Waa'een sagalee weellisuu argachuu kan uumamaati moo kan yeroo keessa argatanidha jettu weellisaa Zarihuun Wadaajoo? Sadiitu jira sagaleen. Sagaleen tokko kan uummataati kan uummati sirba abbaa fedhe ittiin guungumee sirbu. Inni lammataa immoo isa funyaaniiti. Inni sadaffaan sagalee isa uumamaan garaa keessa harkisanii iyyanii sirban sanadha. Isa si jedhu? Ati dhagaa keetti daakii kalloo ko'oo. Gommaan nashaaroo ta'eera. Ati nagaa keetti taayiga kalloo ko'oo. Ayii boo'icha duwwaa ta'eera. Sirba nama wallisu keessa waan akkasii baay'eetu jira jaallanni samma bahe keessa. Kan ituun fakkeessin kan uumama ofii. Natural gift jedhama kun kan namni namaa kennu tuun ta'in uumaan sii kennee ati immoo guddifattaa jechuudha. Aartiin Oromoo sirbi Oromoo guddachaa jira moo maalitti jira jettee yaadda? Sirba Oromoo yeroo ammaa keessa sirba gurratti qicatanii dhaggeeffatan iyyuu baay'ee xiqqoodha. Namoota murtaa'etu jira malee sirba Oromoo waa'een guddina isaa baay'ee rakkisaadha. Kan warra guddate immoo gadi bu'aa jira kan keenya silaa utuun jalqabin finne utuu itti fufame ooshiiniidhaan waanuma baay'ee si ajaa'ibudha hojjetame garuu sadarkaa sanatti hojjetamaa jiru. Weellisaa Zarihuun Wadaajoo deebii naa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.